Tole, harka fuunee leenjifamtoota leenjii bu'uura kompiitaraa. Amma immoo akkamittiin barreeffama keenya keessatti piikcharii garaagaraa gashachuu dandeenya. Barreeffama koo kana keessatti akkamittiin piikcharii gashuu danda'a. Fakkeenyaaf piikcharii dhuunfaa keenya, suura mataa keenya akkamittiin gashachuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaalla. Suurri keessan calqaba dookumentii moo maay dookumentii keessa jira yookaan kompiitara keessa jira yookaan deeskitooppii irra jira yoo ta'e, deeskitooppii irraa iddoo inni jiru sana ilaallanna. Fakkeenyaaf suura kana barreeffama koo keessa gashuu barbaade yoo ta'e, mee akkamittiin galuu danda'a nan ilaala. Barreeffama koo filadhe sana barreeffama koo kana keessa naannaa kana gashuun barbaada yoo ta'e, dhaqeetan suura koo fidadha jechuudha. Suuraan fidadhu sana ergan adda baafadhee lafa kana dhaqeetan kooppii jedha. Kooppii jedheetan barreeffama koo keessatti dhufeetan peestii jedhee gashachuu nan danda'a. Peestiin jedha. Peestii yookaan immoo control plus VT yoon bu'ee piikchariin koo kun galeera jechuudha. Piikcharii koo kana akkan barbaade olii gadi oofuu yoon barbaade, xiqqeessuu guddisuu yoon barbaade, formaat kan jettu kanattan bu'a. Wiraappi text kan jettu kana filadheetan in front of text, behind text kan jettu kana keessaa filadheen amma ergan kana filadhee piikcharii kana iddoon barbaade geessuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama koo kana gubbaa gashuun barbaada yoon ta'e, amma barreeffama koo gubbaarra oolee jira jechuudha. Akka inni barreeffama koo kana hin tuqne yookaan hin dhoskine yoon barbaade maalan filadhaa? Taayit ishee jettu kanan filadha. Taayit isheen jettu kun iddoo yookaan naannaa suurri koo jiru barreeffamni hin galu jechuudha. Taayit kana gaafa filadhu, fakkeenyaaf kun maaliif nu fayyadaa? Manuwaalii adda addaa, kitaaba adda addaa gaafa maxxansinu gara qarqara kanas haa ta'u, gara saayidii leefti saayidiis haa ta'u, suura keenya gashinee akkaataa kanaatiin waan barbaadne sana qopheessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo foormaatingii adda addaa gochuu dandeenya. Mallattoo kana filachuu fi dandeenya. Gara barbaadne sanatti akkaataa kanaan suura keenya, suuruma dhuunfaa keenyallee gashachuu dandeenya jechuudha. Egaa kanas akka shaakaltan abdiin qaba. Turtiin keessan na faana haa ta'u.